Ha? Garmaamu tola. Foonaa koo jechuu jalqabdee akkuma raachi. Allahu akbar. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtani fayyaa keessanii nagaa keessanii. Yaa Allah. Asilii danda'e gamaal godhuu miti. Amma asilii akkeessuu fi ati asilii forjidiidha. Ani asilii ul jiraanadha jettee akka ilkaan isaa kana kaarruu godhachuuf jettee ilkaan isheetti waan isheen diddibdu argitaniitu dhugaa rabbi yeroo hunda kolfee jalmataa ilaalee kolfee wallaahi laazim akka isheen godhattu asilii yoo isheen akkas godhattee dhuftu akkasitti fuula walitti gubee ilaalaa jechuudha. Hin danda'amne raachee jaartii keeti moo jaartii keenarraa. Asli raachetti daawwalee raachee jaartii kanarraa dhawitu jedhe niitii kee jedhe niitii kanarraa dhorkitu maayinni jedhe raachee anamaantu nageeshee goddanyaa keetii jedhe achumarraan isheen immoo raachee kottu hadiyaatu jira kottu jettee waamte dhabiiti kottu gara liibiitti jette ayi miskiina raachee fidi malee maal goota. Itti muddi fidi maal si bichaadha ijoollee baay'eetu fuudhee han fuudhee ashee heeruma geessisatee heerumsiisatee jira gadin ba'u malee viidiyootti fideeti maal abbaasaati siifaa taatu malee maaltu si gashi wayi namaarra nuu fideeti maal abbaasaati qalli wulli maal kan bushatu si jaallatte jennaa fidi raachuu itti muddi nuu fide as. Ijoolleen keenya tokko yaa rabbi deeme achi nurraa hodhachuu fi jettanii warra barreessitan jalatti deemtanii maal abbaan jaallannaa maal gochuu dandeessu sin haa fiduu maal hormaata ba'ata malee maaltu isinitti irratime maal abbaa isaatti dhiisa maa raachee bichaadhamu mucaan keenya tokkos maal hin diima fuudhee jira jechi gara kaameraatti hin ba'an malee baay'eetu jira kan heerumsiisataniiraniyyuu saganaa fuudhuu bu'eessanii isin. Gara kaameraa kanatti gadi hin ba'u viidiyootti gadi hin ba'uuti malee sinin beektaniiti malee kan fuusisatee rufaatu jira jechi kanaafuu qirsin hin jedhiiniiti raacheen ittaa muddoo itti dhiisa jala deemtanii waan hin taane babarreessina yoo dandeessan jajjabeessaa malee amma jechi akkasitteefis isheen itti heerumti miti wayin inni akkas jedhee fuudha miti wayin isaan xabaaf ta'a hin beekamu. Afaan raacheen wantuma afaan beekuu fi afaan jaraa walii galuu kanaaf isaa ta'uun beennu wayin isheen bultii qabdi ta'a wayin immoo dhibamu kaafireendiin jira ta'uu mala kanaafuu waan ta'anii jala deemtanii nama arrabsiinaa dara arrabuma keessan xiqqoo ishee qusadhaa dhugaa rabbi nama jibbisiistu wallaahi maalibboo jechi namni gara yeroo dabarfatu kolfee haasa'ee waan barbaade jedhee yeroo dabarfachuu hin qabu maalibboon jedhe uummanni kun dhugaa rabbi. Akkasitti raacheetti bilbilanii akkasitti asilii yoo raachee argatte illee asiliin eessa dhaqee jetti dhugaa rabbi asilii illee jaallatti asilii fidi waami raachee jetti yeroo hunda kana jechuudha. Yoo asilii argattu immoo raachee waamii jettiin akka kanaan ifaan immoo miskiin afaan qabatee hafe ifaanii isa isheen. Ilka argitu miti amma areedallee akka isheen goote ilkaanillee akka asilii godhachuuf amma garaa isheen kaarruu barbaadde fuutee itti riddee ani asilii urjilaadha ati forjidiidha jechaa jirte jechuudha jechuudha. Asiliin immoo aaree kootu jaarniitii keenarraa qabii jedhe raachuutti daawwalee garaachuun dhimma keessanii isin gooddanyaadha jedhe. Baay'ee tokko namatti tolu dhugaa rabbi yeroo hunda kana wajarri dhufan yoo namoo abaqqa waan isheen qabatteettu garmaamu tola jetti akkuma isaa yoona afaan ishee mi'aa dhugaa dubbachuu fi obboleessa isheetu moo maal isheetiyyuu raachuu wajjin osuma isheen liibii jirtu kottu jettee waan ta'e garmaamu tola jedhii jetti garmaamu tola jedhanis garuu afaan argitanii inni nu fakkaate nu wajjin nyaatee biyya tokko keessatti waliin dhalanne afaan keenya tuffata. Namni gara biraa immoo lammiin gara biraa immoo Itoophiyaarraa ala afaan keenya barachuuf rakkata yeroo hunda jechuudha. Amma ilaaltan faranjootallee deddee tokkotti afaan keenya barachuuf akka isaan ta'anii ammallee hindoota kanallee argitaniitu muuziqaa tokko jidduu kana walii gada deemu.
afaan keenya lammiin gara biraa banachuuf ila kutaa amma fakkeenyaaf baay'ee baay'ee dalagaa kanatti illee wal ga'an ijoollee Itoophiyaa wajjiniin amma afaan Oromoo kana warra dudubbata walitti qabanii lammii ganda isaanii irra nama baay'eetu jira jechuudha. Biyya himachaa sin jaalladha Oromiyaa kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Biyya maqaa dhahatanii jechuudha. Kanaafiyyuu inni kaan nu tuffate nu dhidhiitaa, inni kaan immoo afaan keenya barachuuf rakkataa jechuudha. Hirreechallee qibee dibduu muka gabbartuu jedhanii arrabsu. Isheen immoo irreechatti hin dhufaa jechaa jirti. Irreechatti hin dhufaa. Itoophiyaa irreechatti hin dhufaa jechaa jirti. Kanaafuu inni kaan afaan keenya kana nuunillee dhidhiitaa, afaan keenyallee dhidhiitaa. Inni kaan immoo lammiin gara biraa afaan keenya barachuuf rakkataa jira. Dhugaa baay'ee tokko namatti tola. Warra afaan keenya barachuuf warra afaan keenya nuu guddisuu barbaadu ofitti qabna malee ofirraan achi hin ariinu. Oromoon jechuudha. Isa kaanuu ofitti qabneetiin lafa laannee homa laannee guddisaa jirra. Diina nuti ta'ee jirutu. Kanaafuu jala deemtanii arrabsinaa isaa yeroo isaa dabarfatanii kolfanii haasaanii barreessamaan maal koomentiitiin nama xiqqeessuun arreedina abbo uummanni kun ibboo rabbsinaa qaayishu dhugaa rabbii wallaahi. Akkasitti yeroo hunda raachuu koo sitti hin heerumaa jetti, raachuu koo sin jaalladhaa jetti. Yoon ammoo tab godhaa fooloo godhaa jetti afaanumaan jettu dhugaa rabbii. Afaan barate amma inni kaan duudaa amma Itoophiyaa keessaati amma warri kutaa gaanii yoo afaan kana dubbadhu yoo jette qaaniidha isaan biratti waan hundaayyuu. Garuu gara biraatti immoo argite barachuuf akka isaan ta'an argaa jirtu. Baay'ee tokko namatti tola. Nama afaan ofii haasa'uu barbaadu nama immoo namatti jedhu barbaadu achiin ofirraa qabu miti. Kanaafuu naman arrabsina arrabni badaadha. Deemtanii bakkuma deemtanitti akka bofaa namani diinaa dhugaa rabbii mii gadi jedhaa namarraa. Yoo qalladanii isaa qalladanaa yeroo isaanii ta'a taphatanii yeroo dabarfatan. Maaliif boosiniin jedhe obbo harki keessan gadiin taa'u bakkuma hundattuu dhugaa rabbii. Akkuma kaan isaa nama hiddaa deemtu mirga isaati yoo fuudhees illee haa fuudhu iyyuu itti muddi raachee kun mirgan keeti maaltu si gaafata.